waggoota dheeraaf bifti magaalaa Finfinnee maqaa isheetiin kan waliin gitne ture. Akkasumas bifti ishee alaa fi kenni tajaajila dhaabbilee isheen qabdu haala wal fakkaatuun kan hin mijannee fi rakkoolee hedduun kan guutame ture. Kun ta'uun ammoo jiruu fi jireenya hawaasa magaalattii ulfaata akka ta'u taasisuusaa irra deddeebiin dhimma ka'aa turedha. Bulchiinsi magaalaa Finfinnees rakkoo hawaasa kanaa guutummaan guutuutti furuuf riiformii dhaabbilee mootummaa tokko jedhee eegale. Bulchiinsi magaalichaa bu'aa ka'umsa riiformiitiin dhaabbilee imala jijjiiramaa eegalaniif akkaataa raawwii galmeessaniin badhaasuun hojii isaanii jajjabeessuun gara boqonnaa itti aanutti akka ce'aniif imaanaan kennameef. Dhaabbilee rakkoowwan kanaan dura turan hambisuun badhaafaman keessaa ejensiin galmeessa siivilii fi tajaajila jiraattotaa magaalaa Finfinnee isa tokkodha. Imalli jijjiiramaa yeroo sana eegale itti fufee har'a kenni tajaajila ejensichaa teekinooloojiin deeggarame sadarkaa magaalaa, kutaalee magaalaa fi aanaatti bu'uura qabatee hawaasa boqochiiseera. Kanuma giddu galeeffachuun Ministeera Innoveeshinii fi Teekinooloojii Dr. Bellaxa Mollaa ejensiin galmeessa siivilii fi tajaajila jiraattota magaalaa Finfinnee ragaalee jiraattotaa karaa ammayyaa'aa ta'een qindeessuuf hojii hojjetamaa jiru kan daawwatan yoo ta'u, akka biyyaatti kaayyoon hojimaata dhaabbilee dijitaalessuuf hojjetame bu'aansaa qabatamaan mul'ataa jira jedhaniiru. ይህ ተቋም እና ሌሎች ሰነድ የሚያመርቱ ኤጀንሲን ገልሜስ ረጋሌ ሲቪሊ ፊ ጅራቶታ መጋላ ፊንፊኔ አከሱማስ ዳብሌን ረጋሌ አዋሳ ቀበታን ሆጂማትኒ ኢሳኒ ወረቃራ ገረ ዲጂታላት ጅጅሩን መለቶ አመያውቲም ረጋሌን ኩኔን ኦዴፈኖዳ መደ ዲነግዴቲሲ አከሱማስ ሆጂዋን dhimma biyyaan wal qabatan odeeffannoo kanarratti hundaa'uun hojjetamu. Dr. Bellaxaan itti dabaluun ejensichi hojimaata iftoomina qabu itti fufsiisuusaa yaadama dijitaalaa 2030 Itoophiyaan qabatte milkeessuuf gahee olaanaa qabas jedhaniiru. ለወደፊት ዲጂታል 2030 በመፈጸምበት ሂደት ላይ ኤጀንሲቺ yeroo ammaa hojimaata isaa teekinooloojiin deeggaruun gara fuulduraatti yaadama dijitaalaa 2030 Itoophiyaan qabatte wayita milkeessinu shoora olaanaa taphata jechuudha. Kun immoo Itoophiyaa adeemsa dijitaalaa keessa galchuuf kan fayyaduudha. Kaayyoo kana milkeessuufis nutis dhaabbilee akkasii itti fufiinsan kan bira dhaabbannu ta'a. Daayireektarii olaanaa ejensii galmeessa siivilii fi tajaajila jiraattota magaalaa Finfinnee Obbo Yoosef Nugusee ragaaleen jiraattota magaalattii waraqaan ta'aa ture gara dijitaalaatti jijjiiruun hojimaata badaa kanaan dura ture hambisuuf imala eegalamedha jedhaniiru. Hojii dijitaalaayizeeshiniitiif jalqaba ragoonni waraqataan jiran gara dijitaalaatti jijjiiramuun dirqama waan ta'eef hojii kana immoo Ministeerri Innoveeshinii fi Teekinooloojii deeggarsa nu godhanii iskaanara hedduu nu latanii kompiitara nu latanii haala kanaan gara iskaan gochuutti ragaa kana iskaan gochuudhaaf gara ragaa miliyoona 20 iskaan isinii godhanii piroojeektiidhaan qabanii kan inni hojjechiisaa turanii daawwannaan kun Ministeerri Waajjira Innoveeshinii fi Teekinooloojii dhufanii hojiin kun maalirra jira jedhu immoo dabalataan hordofaa jiru. Ejensichi yeroo dhihoo keessatti jiraattonni magaalattii bakka jiran ta'anii teekinooloojiin deeggaramuun tajaajila dijitaalaa ragaa isaanii argachuu isaan dandeessisu kan ifoomsu ta'us hubachiisaniiru. Uummanni daayireekt dhufee nu bira hiriira hedduu qabatee guyyaa guutuu oolee tajaajila argachuurraa mana isaa taa'ee tajaajila gaafatee tajaajilli isaa dhumee fi kottuu fudhadhu jedhamee ragaa isaa akka dhufee fudhatu godha jechaadha.